ይሄን አሁን እየተፈጠረ ያለው ነገር ሳይሰፋ ቶሎ እንድንቋጨው ፈልጌ ነው ዛሬ መጥቼ አንተንም ማግኘት የፈለግኩት። እየተፈጠረ ያለው ነገር እያየ ነው። ምን ሃይሚና ቡቡ መሀል አሁን ስለ ሃይሚና ስለ ብሩክ ምናምን ልታወራኝ ነው የጠራኸኝ? አዎ ሀብቴ፣ ግራ ስለገባኝ ነው ታውቃለህ። እኔ አሁን ነገሩ ከሰፋ ሌላ ነገር ይዞ ይመጣል። ምን እንዳደረግ ነው አሁን ስለ ሃይሚና ስለ ብሩክ ነግረኝ። እንደዚህ ከጠራኸኝ በጣም ነው ማዝነው። ምን እንዳደረግ ነው? ምንም ላደርግ አልችልም። አንተን ያለው ሀብቴ ምን እንዳደረግ ነው? ሁለቱንም በቃ ተቆጥተህም ቢሆን ተናግረህም ቢሆን የሰው ልጅ ምከረው ቃለ በዛ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኔ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? በጣም ይደብራል። አዛዛኝ ዜና። አረ ጉዴ ፈላ። ሀፍትሽ እንግዲህ እንዳያችሁ ነው፣ ተናድዷል። ፍጹሜ ወደ ፊንፊኔ ተነስቶ ቡታጀራ ገብቷል። ዛሬ ሲገባ ደግሞ ፍጹሜ ሀፍትሽን ጠርቷል። በሱ ቤት ነው ይመጣ። ደግሞ ነገሩ ሰፋ ቶሎ ማላቸው ግቢ ብሎ ለፍጹሜ ሀፍትሽ ደግሞ ከዚህ በኋላ እነሱ ጉዳይ እኔን ጠርተህ ብታወራ ከሆነ እኔ አንተን አክበራለሁ ወዳለሁ፣ እነሱ ጉዳይ ሁለተኛ አትጥራን እነሱ ብሎ ነው ትቶ የሄደ። ተናድዷል። እውነቱ ነው። ከዚህ በፊት 9 ሰዓት ተነስቼ ከቡታጅራ ፊንፊኔ ገባሁኝ። እነሱን ተቆጥቼ አንድ ላይ አረግቼ መጣሁኝ ተመልሼ ብለዋል። አሁንም ተመልሶ አንድ ወር በኋላ ተመልሶም ወደ ብጥብጥ ገብተዋል። እነሱ ሁለተኛ ማለት ነው። ከናፍዩ ኤጋ አኩማ አርጊተኒ እንግዲህ ግርግሪን ኢትሞ ፎፌ ጅራ ጀቹዳ ወይ ግርግሪ ትወዳላችሁ። አንዳንድ ጊዜ ግርግር ተወዳላችሁ። እኔ አልወድም ግርግሪን አኩማ ትፎፌ ጅራ ኦዱ ዱጋቲ ይወጋለ ጀቹዳ ኤጋ ፍጹሜን ለ ፊፊኔ ራከኤ ቡታጀራ ገሌ ሀፍትሽን አርገቴ ጅራ ዳወለ ጀቹዳ ሀፍትሽ ከና ቦዳ ወይ ቡርኬ ፎይ ሃይሜ አከትነቲ ሃሶፍቱ ሂምበርባዱ ከናን ዱራ አሲ ከኤ ሳቲ ሰገሊረቲ ከን አሲ ከኤ ፊንፊኔ ገሌ ገነማቲን halkan deeme sababa isaaniitiin dhaqee sasaawwalan iddoo tokkotti isaan godhee ishees gorsee ati akka obboleettii koo xiqqisuudha, obboleettii koo quxisuudha, ati haadha okkooti jedhee isallee akka obboleessa kootti gorsee jara lamaanuu iddeetti godheen deebi'ee dhufee ji'a toongayin immoo deebanii ammas kanuma keessa galanii amma yoomitti dhugumaan salacha'aa namaaf hin gameemma dhugaa dubbachuuf hin salacha'e namni. ጊዜ ተኮ ፍጹሜ ጊዜ ተኮ ቤኪ ጊዜ ተኮ መፍታ ጊዜ ተኮ ኦቦላ ጊዜ ተኮ ሙሽዬ ዳቢን ቀቡ ቡለኒ መካኔ ከጆሌት ጀር ቡለኒ መካኒ ሰሙ መናማ ከነተ ነምኒ ነመተ ጠባት ቡልቴ ካተ ዱጋ ረቢ አኒ ጊዜ ተኮ ቶ ሃይሜቴ ጩፌ መጀቹ ዋናን ብሩኬ ለምቲ ሽን ብሩኬ አርገቹ ለምቲ ዋና ጅሬኛ ሳኒፍ ከናፉ ከራን ኢቲ ጩፈቱ ረስላ ቁጥሪ ማለሊ ፉን ከራዮ በነኒ namni nama argatee ka waan barbaadu argatee እንተቴም namni rafee namaaf hin bulu jechuudha. Karaa bananii yoo haasaa dhaggeeffatu ta'e waan namni namaa kenne yeroo hunda sanumarra yoo ta'e akka namni nama biraan dhaabbatu jechuudha. Kanaafuu amma haftish kanaa booda wanta kun nagashuun jiru isaan jidduu jedheera keessaa bayra. Kanaa booda eenyumtuu waamee wayii isaanii akkanatti naasofne jedhee Fitsumeetti dutee biraa deemee jechuudha. Hanaftish keessan galle immoo kanaan dura akkuma beektan dadhabameetti haftishituyyuu walitti araarsee deebi'eera. Amma immoo achuma isaan bira jiru jechuudha otoo keessa galee jechuudha. Dadhabee jechuudha. Amma kanaa booda sasalachee dhugaas qaba yeroo hunda yoo ta'u achuma sana boorus iftaanis achuma sana yoo ta'e nama salachaa ta'ee fi haimee fi burukeen immoo bulanii makaanii bakkuma sanatti argamu.
torbee tokko booda dura ishii jedhanii qaalii galanii ka'anii torbee lama torbee sadii booda bakkuma sanatti argamu yeroo hunda jechuudha. Wanti qayyaramu tokko hin jiru isaanii jechuudha. Qayyirtiin qabu jechuudha. Bulanii ka'anii bakkuma sanatti argamu wanta ta'eef namallee nama dabbara jechuudha. Hindi dee obboleessi akka kanaanii Fitsumee wajjin wal lolanii addaan bahanii jechuudha. Kana biraan immoo Maftaan immoo aaree jira gaddeessi jira jedhee jira. Maftaan bilbilan burukee narraa kaasaan jiru. Bilbila tokko na bollokee jira. Tokko immoo narraa kaasaan jiru jedheera. Innis immoo kalees sababa isaaniitiin Finfinnee irraa ka'ee butaa jira galeeru jechuudha. Girriin itoon uumamee itoon baa'atiin dafnee akka dafnee jidduu gallee aamnu jedheeti innis illee aarsaa kaffalee dhufe. Kan biraan bootaa qabatee jira. Bilbila narraa kaasaan jiru jedhee himatee jira. Innis taraasa baay'ee gadda jedheera. Beekiin immoo dhufee deebii dhuftetti deebii nam tokko kana keessa siniin gashuu akkan jalqabetti anatti xumuroon ta'ee fi wanti sin gashuu jiru jedheera. Deebii siin jedheera kan inni jedhee dhufee itti himee jechuudha beekiini. Maftaan immoo otoo hin musheen ergin otoo haimee burukeen ergin asii niqniq hin jedhu kan inni jedhee waltaa ga'aa jiran jechuudha. Baay'ee tokko gaddee jira. Sinirraa bilbila kaasee amma Maftaan adeebu jedhetti maaf anarraan kaasuu jennaan ani hangafa kooti waan hin jedhee deebisuu fi hin danda'u. Yoo waa dubbadhee tuffii fakkaata wanta isatti ta'ee fi ati itti himiiti akka inni deebi'u godhii as taa'ee dalagaa sarraan kaatiin kan inni jedhaa jira. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf girriin itti fufee jira yoomiyyuu dhaabbatu. በቃ ምንም ያርግ ምንም እሱ ልክ ነው የሚወስነውም ነገር ምናምን ልክ ነው። ጉዳዩ እሱ ስለሆነ አንድ ጊዜ ላገኘውና የት እንዳለ ታውቃለህ? እኔ አላገኘኝ። ሰላም akkuma argaa jirtan egaa deemisiin jedheera jennaani gisee tokko arguun barbaada jechaa jira Maftaan illee jechuudha. በአንዱ ስልክ ቦልኮኛል ስሙ መፍታ ሲጀመር እንደዚህ እንድትሆን አልፈልግም። ሄድ ምችል ሰው ነኝ። አንዱ ስልክ ቦልኮኛል፣ አንዱ ደግሞ አላነሳም። እናንተ ስልኩን ያነሳል፣ እኔ ለምንድን ነው ስልኬም አላነሳም ብሩኬ ያለ ነው። መፍታም ቅር ብለዋል። እኔ በቃ ቅር ያለ ነው። ቤኪ ደግሞ ሂድ ወደ አመጣ ቦታ ሂድ ብለዋል። ማናችሁም ጣልቃ አትግቡ፣ እኔ ብቻ በቂ ነኝ ብሎ ስለዚህ አንተ ደግሞ ተመልሰህ ወደ መጣበት ቦታ ሂድ ያለ ነው ቤኪ። መፍታ ደግሞ ተናድዷል። እንዴት በዚህ ንቅንቅ አይልም? እኔ ሀፍትሽን ሙሽን ሃይሜን እነሱ ሶስቱን ማገኘት ፈልጋለሁ ብለዋል። ቤኪ ደግሞ ሂድ ያለ ነው ብሩኬ ይላል። እኔ እኮ ቡታጀራ መቀመጥ አይችልም ወይስ ምንድን ነው ያለ ነው መፍታ ደግሞ ጉድ ያ የመጣሁትም አክቹሊ ለሱ ጉዳይ ሀብቴን ወይ ሙሽን ወይ ምናምን አላገኛቸው ላይ ነኝ። ማግኘቱን ግን ቅድም እንትን ብሎ ነበረ ደውሎልኝ ነበር። ያው ትላንት ስንፈልገው እኔ ስደውልለት የማይደውለው ለምንድን ነው እናንተ የሚደውለው? አይ ገብቶኛል። ለምን እናንተ ይደውላል፣ እኔ ሲደውል ደግሞ ለምንድን ነው ስልክ አይነሳም ያለ ነው። አይ ምስኪን ነው والله መፍታ አይ ምስኪን አናን ስልኪ ሲራቃሱ ዲደስ ይበሉክ ትንሽ ደውሎ የተናገረኝ ምናምን ነገር ትንሽ ደስ አይልም። ኖርማሊ አላስደሰተውም እንደዚህ አይነት ነገር መሞከራችንን ምናምን። ያው አንተም የመጣበትን ጉዳይ አውቆላል እሱ እና የሆነ እኛ ጉዳዩ መሀል ላይ ምናምን እንድንገባ አልፈልግም። ምን ማለት ነው ደውሎ ታዲያ እሱ የሚያቦካውን እኛ ካላስተካከልን መፍታ እሱ ያላቦካን የኛ ላስተካከልን ማን ያስተካክላል ብለዋል። መፍታ ራሱ ደግሞ ምስኪን አይ ወንድም እሱ ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ ግን የተናገረኝ ነገር ትንሽ እኔም ደብሮኛል። ኖርማሊ ሙድ ያዛችሁብኝ ነው። ኧረ ውይ የባለፈው እኮ በቃ ያለቀ ነገር ለምንድን ነው የምሄደው ታዲያ? ያለሽ ለምሳሌ በዚህ ኬዝ ውስጥ አትግባ አንድ ነገር ነው። ሂድ ምን አመጣው? በዚህ ኬስ አትግባ ይችላል፣ ግን ሂድ ምን አመጣ? ምንድነው ሂድ የሚባለው ያለ ነው። deemnaan jechuu as keessan galiin jechuu hin danda'a. Garuu
deemii maaliif naan jechuu dandeenya. Ay maffataa miskiina wallah. Ayya. Akkuma qodaa si godhanii kaanii fuudhuu jechuudha. Hansaaniin uumuu jechuudha. Dhugaa rabbiin nama salacha'ee jira amma namni dadhabee jira wanta ta'eef hundumtuu amma aaree jira. Wallah aariin daangaa darbee jira jechuudha. Yeroo hunda akkasaan addaan baaneef hundumtuu inuma xaaraa inuma lafa'a humna amma xiggiitti lafa'e namni jechuudha. Jarri kun amma nama guddaa ta'anii dargaggeessi mana bushuu gaanii bara mana bushuu. Amma yoomitti namni jidduutti rakkate amma yoomitti jedhee yaada. Dhugaa rabbi hin gami namaaf ay miskiina wallah. Lishanyi tenesina lishanyi. Akka dhufetti deebi'uun danda'u situ shanyamu beeki maal jechuudha. Maal karaa makiina buttaa jiraatti agarsiista immoo gara Finfinneetti agarsiistaati. Waaw maal jechuudha. Ka isin gaggeessaa jechaa jira. Giddiitiin buttaa jira keessa baasuu mucaa. Balaan buutee kaa amma gaanni burkeen haimee amma maftaanii. Haimee amman arguufti asii niqniq hin jedhu jedheera. Eenyutu ashannafare abbaa ashannafu laallagaa. Paartituu lammaffaa irratti abbaa ashannafu laalla. Wayi maftaa wayi beekii wes burukee ninja. Kanaafuyyuu kan dhufee as takkaakkalee yoo dandeef takkaakkaluu mitiire jidduu keenya kan galle wanta jedhee burukeen wanta akka se'eef aaree jira xiqqoo. Silkii isa tokkotti immoo bilookkii na godheeraa jechaa jira. Bilookittiinis qirrisa jetteetti baay'ee tokko dubbiin itti fuftee jirtu ulfaattee wanta jirtuu fi haimeenis immoo harkan kennu azarraa fi akaakii qaallitti wanta jettee jirtuu fi intallis immoo burukee argadhu malee du'een argama malee jette qaata hiyyummaa isaatu irraa na fageessa. Akkasii wansiniin jedhu hiyyummaa wansiniin jedhu hiyyoomee kan nyaatu dhabee rafa dhabee wayyina dhufattee dhabuu yoo ta'in gizeenni barataa ta'etti irraa fagaattee sin barbaadu jettee biraa deemtee jechuudha. Har'a immoo bakka inni hinjira mitiire sinii durii fi amma waa guddattanii foo xiqqummaan keessan tokkoore yoon akkas namoonni qirjachuu dandeessu gizeen akkas jedhu gizee hiyyummaa gizeen jedhu hiyyummaan intinii bichaa miti jechuudha. Kanaafuu gizee ijoollummaa fi gizee guddattanii tokko walqixa miti jechuudha. Durii fakkeenya burkeen isaatii baratu sanatti iistee biraa deemtee jechuudha. Amma immoo waggaa isaanii haimeejini waggaa lamaan isaanii Oromodaana dhufu kanadha jechuudha. Oromodaana dhufu kanadha waggaa lamaan isaanii jechuudha. Kanaafiyyuu gizee haftaamummaa burukeen hin barbaadamaa jechuudha. Gizee baratu immoo hin jibbameeti biraa deemame. Tole makiinaan kan bitame burukeen kan bite maqaan isheetiin bite. Hinjiru makiinaa bite. Egaa akka oduun jirutti manni siin jira jechaa jiru kan manni illee hin xumuramne malee karoorarra jira jechuu jiru. Suuqiin illee suuqii qarmattee ton ta'in suuqii haileenyaatu karoorarra jira jechaa jiru. Egaa waan hundinuu ifa baayaa jira mitiire burukeen. Kanaaf handura akka qodaa achi darbatame har'a qodaa adduma kaanii fuudhuu jedhani mammaaska Oromoo bakka hanuma kaanii fudhatu jedhani hanuma kaanii fudhatu jedhu mitiire. Duriin keenya har'a akkamii fudhachuu dhufte. Haimeen burukeetiin waa qabaatee wal argan miti jechuu isaan waggaa tokko amma waggaa lammaffaa keessa miti jaalalatu caala. Yoo jaalalli jiraate qabeenyaan hin dhufu wanti hundinuu dhufa jedhu wanti hin dhufne hin jiru yoo namni jaalala qabaate. Gizee walitti dhufanii waa waliin qabaatanii miti jaalalaaf waliin viidiyoo jalqabanii jechuudha. Gizee walitti dhufanii jechuudha. Haimeen durmaa viidiyoo Afirish baneefi jira. Akkasuma burkeen illee banatee jira. Garuu walitti dabalamuu waliin hojjenna gaafii walii iyyeessanii walitti dabalamanii sadarkaa kanarra ga'anii waggaa tokko keessatti immoo waan bareedaa bu'aa bareedaa fidanii bakka gaariitti darajaa gaarii ga'anii jiru jechuudha. Ga'aniirullee ga'allee jiru jechuudha ammallee hancaalutti jechuudha. Kanaafuu
dura waan qabuuti wasiniin jedhu waa baratudha. Waa baratu sana sin barbaadu jettee nagaa walirraa addaan baane. Har'a moo makiinaa argitee homaa argitee deebee jireenya kee keessa yoo hin galee malee jetti. Soba guddaa han isheen jettu ati si malee jaalladhu ishee naan hin jenne jetti fuuldura dhaabattee haayimee dhaabachiiste jechuudha. Haayimeetti illee dhaga'ama dhugaa dubbachuu gisee isheen akkas jettu.